Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoonni maatiiwwan chaanaalii Yeroo United bagira Oroon United isin jecha Oroon reefuu gara chaanaala kootii dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu kan daganne isin jenna. Egaa raantaan kan isin qabannee dhufnee jirra oduu gaddaati. Innis obboleessa keenya Obsa Ahmadiin yookaan Obsa Techno akkuma beekamu YouTubera guddaa akkasumas subscriberii hordoftoota hedduu kan horate YouTube irratti yoo ta'u barnoota gad adda addaa gannu lakkisaa ture obboleessi keenya kun. Egaa waa'ee teknoolojii irraa kaasee haga wanta Oromummaa dubbachuuf akkasumas Oromummaa fi ilaaluu wantoota hedduu hojjetee darbee jira. Obsa Techno akkasumas YouTuberoota hangafoota keessaa isa tokkodha. Egaa Obsa Technoon YouTube mataa ofii isaa irratti subscriberoota hedduu hanga mana 100 fi 53 kan qabudha. Egaa Obsa Technoon har'a maal ta'ee maaltu isa mudate kan jedhu fayyaa yookaan sammuu isa mudateen yeroo ammaa kana Rabbiin akka raanu fuudhu isinis bakkuma jirtanitti akka kadhattaniif abdii qabna. Akka Rabbiin irraanuuf kaasus abdii qabna akka gara fayyaa ofiitti deebi'ee barnootuuf fi duraatti nu deebi'u inshallah Rabbiin nu haa fayyisu isiniin jedha. Egaa Obsa Technoon barnoota hedduu nu biraan gahaa ture akkasumas namoonni irraa hin baranne tokkollee hin jiru jechuudha. Namoota hedduu barsiisee jira. Egaa barnoota isa qulqullina qabu saniin jechuudha. Egaa Obsa Technoon akka nu fayyu gamanumaan Rabbiin bakkuma jirtanitti Rabbiin kadhadhaa fi egaa Rabbi haa fayyisu jennaan ullee gamanumaani. Egaa Obsa Technoon wantoota hedduu irraa baradhee hanga anaan baattu jechuudha. Wantoota hedduu irraa baradhee jira. Namni irraa hin baranne illee hin jiru. YouTuberoota keenya gurguddaa keessaa isa tokkodha. Egaa torbee tokko booda wanta wayii maxxansee turetti hamma itti deebi'ee maxxansine jechuudha. FB isaarratti illee guyyaa 8-9 wanta kaa'e maxxansine jechuudha. Rabbiin kadhadhaa fi gamanumaan nagaa Rabbi fayyaa haa kennuu fi nullee gamanumaan du'aa kadhannaaf isinillee du'aa godhaa fi nagaa naa tura.